Wanta biraan jedhu waaqayyoon keessa keenya nuuf haa qulqulleessu. Hunduma keenya iyyuu keessa keenya nuuf qulqulleessi akka jaalalaaf kabaja waliif qabnu. Inaafa isa hammeenyaa sana dhisne isa gaarummaa akka walitti naafnu yoo namni tokko guddate ollaan kee yoo guddate ani yoo nabi isaan irra dhaqee liqillee yoo fayyadame isaan irraa fudhee yoo fayyadame na fayyadeera jechuudha. Kanaaf nama cinaa jiru nama jabaa tokko jabeeffachuudha malee karaa miidhaan gad deebisaa ebeluun sun maaliif guddatee jennee walitti naafuun tasumaayyuu kun dogongora guddaadha. Kanaaf waaqayyo akka gaarummaa waliif yaannu laphee nuuf haa kennu hunduma keenya fuuldura dhaqqabaa koo. Kanaaf isheellee deemnee gorsinee namoota akkashii fakkaatota akkashiitti illee hedduutu jira. Dhugaadha yaadachii tokko dhugaa keessatti ollaan tokko yoo guddate guddina walii amma jibbinee wal gad deebisuu yaannu sana utuu guddina walii yaanne guddina walii jaalanne sila namni keenyaas hin jiru kan akka keenya guddatu hin jiru. Yoo namni tokko guddate karaa isa gad deebisuun barbaadan namni karaa naa gadi maaf hin ta'u waan akkasii yaadu kuni garuu dogongora guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Guddina walii otoo jaalanne namni sun yoo guddate akkana ni guddadheetti ilaalle bakka iddoo gaarii yoo namni sun ga'e nama sanaaf gammanne nama sanaaf oo dandeenye waan biraati yoo dadhabne humna keenya illee gargaarree afaan keenya jajjabeessine akka mooraaleen isaa jabaatu godhuu qabna malee ebeluun sun akkasitti guddate akkas ta'e guddate jennee waan hin taane haasofne nama sana mooraalii isaa cabsuun illee baay'ee ulfaataadha. Kanaaf hunduma keenya waaqayyo laphee cabdee nuuf haa kennume. Waaqayyo nu haa qajeelchu hunduma keenya iyyuu karaan taane irra nama jiru hundumaayyuu karaa irratti haa deebisuni. Isaaf wanti dadhabame hin jiru. Jibbaa nu keessa jiru kana hundumaa nu keessaa balleessee jaalala nu keessatti haa deebisuun jedha. Hunduma isaaniitiif hin kadhannas amma dandeenyutti immoo irra deemnee gorsina dubartoota ollaa irra deemanii wal hamatan bunarra ta'anii wal hamatan akka bunarra ta'anii wal hamatan sana otoo hojii tokko gadi ba'anii hojjetatanii otoo gaarummaa namaa yaadanii waaqayyo illee kan jaallatu kana. Kanaaf nama hamachuunis baay'ee barbaachisaa miti. Namatti naafuunis kun hafuura seexanaati malee nagaa miti. Namni namatti naafu silumayyuu ebelu maaliif guddate akkamittan gad deebisa namni jedhu siluma gaarummaa isa keessa jiraate miti kun hafuura seexanaati keessa jira. Kanaaf nama akkasii sana gorsiin barbaachisa. Gorsinee jajjabeessine ebelu inaaftudha jennee bira darbuutu hin taane ebeluun sun nama jibbiti ebeluun sun akkasiidha nama hamatti jennee bira darbuutu hin taane nama sana jajjabeessine sirriitti itti deddeebinee gorsine takkaan iyyuu miti gorsi yeroo takkaaf lama miti. Nama sana sirriitti gorsine itti deddeebinee gorsine namni sun gaafa deebi'u nama gaarummaa yaadu sana olitti ta'uu danda'a. Kanaaf namni jaalatees miti namni yeroo tokko inaafan kan nama inaafan kan gad deebii namaa jaalatanii osoo hin taane bakka rakkina mataasaa qaba namni kamuu. Kanaaf waaqayyo hunduma keenya iyyuu laphee gaarummaa yaadu nuuf haa kennu. Kanaaf isheellee amma deemnee haadha Tigisti bira dhannee ammuma yoo deemnee natti tola yaada jiitu koo ammuma deemnee dhannee gorsnee ishee jajjabeessinee waan hundumaa yaada isheen qabdu kana keessaa dileetii goone yaada haaraa akka isheen haaromsattutti qalbii ishee akka isheen jijjiirrattutti waan hundumaa gorsine waan hundumaa itti himne inaafan illee akka gaarummaa hin qabne nama hamachuun illee gaarummaa kan qabne ebelu maaliif ol jaallata addan baasa akka isheen hin jenne. Tole yaada dhaqqabaa koo rakkoon qabu nanna rakkoon qabu rakkoo hin jiru dhannee deebinaa mamnu tursiisa mal saatii takka saatii walakkaa bira turre dhannee ishee gorsine gorsa ishee barbaachisu laannee fi dhuuna rakkoo hin jiru. Eelee takkan irra godhadhee tanan ijoolleen tiyyadoon deebiini bakka kaa'amuma deemnee dhannee deebina dafnee to'e. Yaada jiitoo koo anillee akkuma kanatti yaada saamni koo kanuma yeroo hundumaa ganamaa galgala kan hirriba na dhowwee na keessa deddeebi'ee sammuu koo boqonnaa na dhowwu isa kanadha. Utuu jaalalli jiraate utoo jibbi badee jaalalli baay'ate maal ta'a jibbi baay'ate jaalalli xiqqaatu kana amma jibbi baay'atu jaalalli baay'ate maal qaba waan jedhu yeroo hundumaa sammuu koo keessa deddeebi'an maal godhu ka baruma isaati fakkaata waaqayyo bara kana bara nagaanuuf haa godhu malee baay'ee ulfaata. Namni olamachuu wal jibbuu wal tuffachuu wal tuqqeessuu qofa ta'e guddina waliin jaalatu ebelu yoo guddate maaliif guddate ebeluun sun akkamitti guddate as ga'e jechuu akka ebeluu saniittan guddadha akka ebeluu saniittan hojjedhee argadha jechuun hin jiru bara kana maal akka ta'e bicha hin beeku kanaafuu gaafidha.
Yaada jiitu kunutu jajjabaannee dhuma wal gorfannee nama karaarraa badellee goggorsnee jajjabeessnee deddeebisuu qabna hamma dandeenyutti malee barichi baay'ee hamaadha. Baay'ee nama jibbisiisa barri kun. Namni isaas wajjumaan akka baraa ta'e maal akka ta'e hin beeku malee namni duraan gaariidhaati jettee yaaddu. Namni duraan bakka gaariitti argitu har'a bakka hin taanetti argita. Har'a waan hin taane dubbata. Waan dur irratti hin argine irratti argita bakka baay'ee tokko ulfaata bitta jireenyuma isaatiitu. Bichaan beeku baay'ee ulfaata jireenyi bara kana. Waaqayyo hunduma keenya iyyuu asirreessu jenna waaqayyo molii kadhachuu malee waan biraa waan goonuu qabnu silumaayyuu waan wal gargaaruus hin qabnu hamma dandeenyetti waliif kadhachuudha. Biyya keenyas nagaa nuu godhe waaqayyo nama hunduma isaayyuu qajeelchee karaatti akka deebisu waaqayyo irraa abdiin qaba yoomiyyuu kadhannaan kos yeroo hundumaa kanuma kan isatti bu'eessa kadhadhu tokkummaa nuuf fidi. Yaa waaqayyo jibbaa nurraa balleessi jaalala nuuf deebisi jaalala nuuf baay'isi. Haga jibbaan baay'eetu jaalala yoo nu baay'iste maal qaba kan jedhu numan kadhadha yeroo hundumaa. Waaqayyo waan hundumaaf iyyuu akka namaa miti inni guyyaa qaba guyyaa eeggate waan hundumaa raawwata garuu akka keenya hin jarjaru har'a ka'ee har'a raawwatu garuu wanti hundumtuu yeroo isaa eeggate hin ta'a jechuudha. Akkuma nuti haasofnu akkuma afaan waan salphaa akka salphaatti ilaallee dubbannu kana osoo hin taane wanni hundumtuu yeroo isaa eeggatee ta'a yaada jiitu. Kanaafuu waaqayyo waliif kadhachuudha hamma danda'ametti warra nama hamatus nama jibbaa namaa qabus waaqayyo keessa isaaniif haa qulqulleessu jennee akkasitti waaqayyoon kadhachuudha kan isa bira darbu hin jiru kan isaaf dadhabame hin jiru wanti hundumtuu isaaf salphaadha waan ta'eef namni kamuu hin deebi'a namni hin deebine hin jiru namni dogongora garuu dogongora isaa irraa gorsaan hin deebi'a jechuudha. Kanaaf haadha Tigistillee gorsinee deebisuu dandeenya. Xiqqoon ishiin badde gorsa namaan dhageessu malee ofirraa ishiin badduudha hamtuudha jennee jibbinee ofirraa achi dhiibuu doon taane ofitti qabnee isa ishiin nama hamattu kana akka gaarii hin taane itti himne yaamnee anumtiif ati teenyee gorsinee akka ishii